Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni kiyya akkam jirtu baga jiraattan isinii jecha har'a barnoota akkaan barbaachiftu barnoota namni takka hin barsiisin akkasuma kan faayidaa guddaa qabdu itti fayyadamaan isiniin jedha. Innis TikTokii irraa mallattoo TikTokiitiin alatti osoo mallattoo sun irra hin jiraatin osoo maqaan nama sanaa irra hin jiraatin viidiyoo qulqulluu ta'e viidiyoo namni tokko waraabee gadi dhiise haala itti gabbuufannu isin agarsiisa jechuudha. Barnoonni kun egaa akkaan barbaachisaa barnoota akkaan natti tolee anillee itti fayyadamaa jirudha. Egaa yeroo baay'ee gama TikTokaa kanarra viidiyoolee achi gabbuufnaa viidiyoon yeroo achi gabbuufnee gama Facebookaa gama miidiyaa biroo maxxansinu mallattoolee TikTokaa ofirraa qaba akkasuma maqaa nama sanaa irraa ofirraa qaba hedduu namatti hin tolu jechuudha. Saniif maqaa nama sanaatiin alatti viidiyoo qulqulluu ta'e osoo mallattoo sanan qabaatiin haala itti gabbuufannu isin agarsiisa jechuudha. Kana qofa miti bareeduu dhiisuu qofa miti faayidaan isaa yeroo hedduu gama TikTokaa fi gama Kiwii fa'iin viidiyoo maqaa miidiyaa sanaa ofirraa qabu fuunee gama Facebookaa gama miidiyaa biroo gaafa maxxansine miidiyaan nu adabuu danda'a jechuudha. Kanaaf asiin dura baatiiwwan hedduu dura viidiyoo tokko Kiwii mallattoo Kiwii ofirraa qabu wayii maxxanseen ture jechuudha. Viidiyoon sun viidiyoo afaan Arabaatii waan amantiitiin illee wal qabata. Nama miliyoona oliin daawwatamee naannoo nama 100,000 oliitu share godhee booda sababa viidiyoo sanaa waggaa takkaaf peejiin na adabee ture. Hedduun ajaa'ibee akkamitti wanni kun viidiyoon kun waan biraan dubbanne waan amantiitii akkamitti na adabuu danda'e jedhee hedduu of gaafachaa ture. Hedduu sababa waan sanaa baruudhaaf illee faana deemaa ture. Booda ammootu gaafan hordofee ilaalee nama irra muuxannoo qabu tokko gaafan gaafadhu. Wanni kun viidiyoo natti maxxansite akkam naan jedhe kunoo viidiyoo kana maxxansee viidiyoon kun ammoo dogongoraan qabu maali rakkoo waan kanaa jedhee gaafa ila itti agarsiisu mallattoo Kiwii kana ofirraa qaba miidiyaa waliin fedhu saniif naan jedhee wanni inni jedhe sun dhugaadha. Ni beektan egaa Kiwiin faantu mallattoon isaa gaafa viidiyoo Kiwii irraa gabbuufattan mallattoon isaa hedduu guddataa sana waliin fuutanii gama Facebookitti faa maxxansitanii wanni sun Facebook irratti miidhaa fiduu danda'a. Akkasuma kan TikTokaallee kana ta'uutu mala jechuudha. Hin beektan egaa viidiyoon miidiyaa tokko irra jiru gama miidiyaa tokkotti gaarii miti isumaayyuu ammootu gaafa hojjetamuyyuu viidiyoon miidiyaa wal dhaba. Amma kan YouTube'iiti kan Facebookaa wal fakkaata kan TikTokaa ol dheerata. Kanaaf garaagarummaa baay'ee waan qabuuf sanayyuu sila eegnee itti fayyadamuu qabna. Sanarraa namoota miidiyaa irraa gamoo argine viidiyoo argine fuunee yoo gadhiifne nu adabuu danda'a. Kabiraa ammootu viidiyoon sunis illee hin bareedu ol kaawwachuufis ta'e ilaaluufis ta'e maqaa namaatii waliin jira dabalata ammootu mallattoon sun illee yeroo irra jiru viidiyoon hin qulqullaa'u. Saniif mallattoo sanaan alatti qulqulluu viidiyoo haala itti buufannu sin agarsiisa. Jalqaba TikToka keessa seentanii viidiyoo gabbuufachuu barbaaddan sana ni fudhattan jechuudha. Hayyee TikTokaa seennu. Meel viidiyoo takka egaa viidiyoon barbaadamu akka qalliittiin dhufu gama TikTokaa kana yeroo gaseenan viidiyoo arge tolya'a. Hayyee viidiyoo kana gadi buufadhu. Jalqaba mallattoo sheerii kana ni dhaatanii fakkeenyumaan viidiyoo kana jalqabatti dhufee daawulood gootu osoo hin taane koppii kana godhatanii koppii liinkii godhatanii as keessaa ni baatan jechuudha. Asiin gadi hin bu'u yoo asiin gabbu'e mallattoo sana ofirraa qaba jechuudha. Kana ni beektan. Achi booda Google Chrome kana seentan jechuudha. Eega Chrome seentanii asirratti bakka sarchii kanatti saa tokko tokkoon barreessa akka isinii galuuf saa na a pa ti i kaa jennee tuqaa galfanna. Achi booda app jennee a pa mallattoo kana galchina jechuudha. Sana booda eedhaa fi naa galchinee sarchi goon. Yeroo sarchi goonee qaxxeetaa bakka daawuloodii godhannu fidaa jechuudha. Koppii viidiyoo godhannee dhumne sana peesti goona jechuudha. Irratti gadi lakkifnaa jechuudha. Akkas gadi qabuudhaan peestitti gootanii liinkii fudhattee biftan sana irra gadhiiftan jechuudha. Heega irra gadhiiftanii daawuloodii cuqaaftan. Nee barbaada. Sana booda kunoo viidiyoochi kun as keessaan dhufe daawuloodii kanuma jalqabarra jiru kana gadi dhaatan jechuudha. Yeroo inni akkas ta'e beeksisa irraa deebiftanii yoo barbaaddan. Amma viidiyoon gabbu'aa jira. Yeroo isin beeksisa irraa eksi gootanii dhaatan viidiyoon haala kanaan daawulood in eegna. Viidiyoon gabbu'ee jira uppeennaan jechuu jira. Deemnee ilaallume viidiyoon sun qulqulluu ta'eef qulqulluu ta'uu dhabuusaa hin ilaallamee walumaan. Amma kunoo maqaan nama sanaallee irra hin jiru viidiyoon illee qulqulluudha jechuudha. Maqaa TikTokaa sana ofirraan qabu jechuudha. Viidiyoo normaalii qulqulluu isaa gadi buufadhee jechuudha. Mee immoo kan TikTokaa keessaa isin gabbuufnee wal biratti haa ilaallu. Viidiyoon sun harkaa badee egaa. Viidiyoon lammataan mana eeguu badee jira.
فيديو برايو بوسة سنغرسيس من سنة نبيتني وانا سنغرسيس مقبو والما قالتي ملتو مكانا مسناتي في ملتو تيك توكات الرجراء جتشو سناف اتفايدما على كنا يو قبو فتن تكفى فيديو سنقر كلودا نبريدا يرومي لالميني ميداغا دبلة موتو فيديو كيسان يو بربادن توك توك الرتي إديت غوتني متسدني يرو متفتني كاتن حالا كنا فيديو داونلود غوتني كما فيسبوك على كما ميديا برو متفتني جتشو إني سينما أشيرا متسين كاتن تيجابو فتنمو عمر اللي ملتو توك توكي بيسيسات دوفا فول الرتي اللي مكان سار رجرا دبلة موتو فيديو نما فاي رو قبو فتن مكان مسنات رجرا جتشو كناف wanni kun baay'ee barbaachisaadha haala kanaan viidiyoo nama kamuutu daawlood godhadhaa keessanillee daawlood godhadhaa miidiyaa biroo irratti illee yeroo maxxanfattan isin nadabuu hin bareedallee yoo ol kaayattan illee wama hundaanuu namatti tola baay'ee tokko wanni maqaa irraa qabuu fi mallattoo sana qabu namatti hin tolu itti fayyadamaa isiniin jedha barnoota kana fakkaatu argachuudhaaf egaa chaanaala kana laayik sabskiraayib yoo gootan barnoonni dabalataa ni hojjetama jechuudha egaa viidiyoo barnootaa kana baay'een keessan hin daawwattanu maraafu namni lama sadii yoo daawwate rakkoon qabu galatoomaan isiniin jedha. Nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraamni diinii waa hunda taasisu rakkoo muumintoota kan jayaachisu nama diinee kanaaf fidaa of taasisu rabbiin waa taasisu jannatatti yaale ala kitaabillahi sunnatu rasuuli.